Kutaawwan addunyaa irraa hordoftamantu nageenya keenya sinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota keenya karaa televiizyinii karaa YouTube fi Facebook akkasumas miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti kan nu hordoftan hundi galatoomaa isiniin jenna qophii odeessaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN Horn yookiin OMN Gaanfa Afrikaa irraa isin bira ga'uun dhiyaannetti jirra qophii keenya odeessaalee irraa ana Abrahaam Birruu fi waa'ee kiyya guyyoo waariyootu keessummeessaa waliin tura guyyoo yooyyaa. Akkam magijiraata abrisha. Ayyee baganagaan dhufte har'aaf ajandaawwan jajjaboo baay'ee qabannee jirra jalqaba irratti qophii irreechaaf qeerroo fi qarreen kutaaleen hawaasa garaagaraa Oromiyaa keessatti gochaa jiran irratti naasofna. Ayyaanni irreechaa immoo karaa mootummaatiin haayijaak ta'aa akka jiru keessumaa paartii biyya bulchuun haayijaak ta'aa akka jiru biyya keessa ragaalee dookumentii fi ragaalee namoota arganneeti jirra sanarratti naasofna. Mootummaan naannoo Amaaraa pireezidantii haaraa filatee jira. Pireezidantii haaraan kun guyyuma filataman kana lafa Amaaraa humnoota Tigraayin qabaman deebinee walaba hin baafnaa jechuudhaan dhaadatanii jiranii. Suni kamaalii qaba ka jedhu irratti naasofna ajandaawwan gara dhumaa jiran maal fa'a? Khammalee dhaabbat mootummoota gamtoomaniitti gareen gargaarsa namooma hoogganaan olaanaan guddayyaanii gargaarsa namooma hanuuma Tigraay biraan ga'uu qabnu dhaqqabuutti hin jiru. Kanaaf ammoo rakkoo mootummaa bira jirti jedhe jira. Guyyaatti uummati Tigraay namoota hedduun rakkoo beelaatiif saaxilamuu danda'u jirani. Konkolaatotni gara naannoo Tigraay deeman deebuutti hin jirani. Sababilleen sababa bobaa sababa qarshiitii fi neetworkii waan hin jirreef jedhe jira. Kan irra dubbanna dabalataan ammoo ilmaan Oromoo waraan kaaba keessatti hirmaachuu jiran miidhaa gargaraatiif saaxilama jiru. Viidiyoon gargaran dhaqqabe jira. Viidiyoo ijoollee Oromoo tawaraan Tigraay ristii mootummaa naannoo Amaaraa deebisuuf akkasumas bulchiisa biyya Ahmad tiksuuf gara kaaba bobbaasa waan isin kee jirti san daawwachiifna agdhum sagantaa keenyaa nu daawwadhaa jenna. Hayyee daawwattoota keenya haga xumuraatti nu waliin tura jenna ajandaa irreechaarraa jalqabna Oromiyaa fi bakkeewwan garaagaraatti warri jirtan baga dukkana gannaa keessaa baasanii booqaa birraa agartan isiniin jenna irreechi Finfinnee fi irreechi Hora Arsadii irreechi Guddayyoon jechaadha wal duraa duubaan sanbata xinnaa dhufuu fi dilbata kabajamaa sanaaf Finfinnee fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti qophiin baay'een godhamaatu jira hawaasa keessa dadammaqina guddaatu jira. Irreecha bara darbeerraa ka'ee uummanni xiqqii guddaa keessa waan seenatti fakkaata. Irreechi kun immoo akka irreecha darbanii akka hin ugguramne namooti irreecha kanarratti hirmaatan lakkoofsa daangeffama lakkoofsaa yookiin baay'inaa malee akka hirmaatan warri biyya bulchanis torbaanota muraasa dura waadaa galanii turanii namni qophii akka akkaatti jira jechuudha. Ayyaa irreechi Oromoo biratti ka guddaa qaba. Irreechi jechuun wagga guutuu dabarsite yeroo bacaqii ganna baatee booq birraa yoogeetti yeroo sun kabajama. Kuni kamaal qaba Oromoo keessatti faranjiin Thanksgiving jettiin jechuun waaqayyo yookaan uuma rabbi waan kenniteef waan horii kiyya bokkan uroobsifte anan nu kenniteef waan midhaan facaafan nu baaftee gootara kee nu guutteef ulfaadhe rabbi galatooffachuuf kan godhani irreechi seenaa Oromoo keessa bakka guddaa qaba. Ayyaani guddaan Oromoo yeroo baay'ee namoonni ayyaana masqala kanallee kan wal bira qaban kan jiraatan malee ayyaani guddaan akka Itoophiyaatti iyyuu yoo sila firiidamii yookaan bilisummaan irratti hirmaatan riikoordii gurguddoo cabsuun baay'een namootaatiin addunyaa irratti sadarkaa olaanaa gubbaa jiru ayyaan irreechaati. Even Afrikaa keessa ayyaan guddaa yeroo jalqabaatiif namootni miiliyoon 10 dhiyaatan irratti hirmaatan ta'uusaa khabar 2019 kabajame ragaaleen agarsiisu. Taatulle ayyaan irreechaa kunini waggoota baay'eef waan hedduu dabre moototi dhufan cufte ayyaan irreechaa jechuun bakka Oromoon itti wal ga'u bakka Oromoon aadaa isaatti calaqqisu bakka Oromoon seenaa isaatti himatu Oromoo mata ol qabatu waan hin barbaanneef sirni mootota irra jalqabanii ayyaan irreechaa kan acuucaa turanii dhiibba gurguddoo gubbaa ture eega irratti ammoo bara wayyaanee keessa yeroo muraasaaf gad lakkisuuf yaanallee Oromoon yeroo sun yeroo wal dhufu mormi gurguddoo waan dhiyeessuuf bulchitoota barree mormi kana waan hin barbaanneef ayyaan irreechaa ukkaamsutti fufanii seenaa keessatti ayyaan irreechaa bilisummaan baay'ee kabajam guyyaa tokko sulleen 2019 yeroo jijjiiramee dhufe dhamee abdatam suni guyyaa sun irratti namoonni miiliyoon 12 dhiyaatan achirratti hirmaatanii seenaa dalaganii khabar kana guyyoo bilisummaan uummata Oromoo gadhiisan miiliyoon 15 haga miiliyoon 20 yoo seenuu danda'anii eeganii walumaan daawwan amma dhiibbaan jiraachuu garuu dhaga'uu jira. Dargaggeessi Oromiyaadha qeerroo fi qarreen manguddoonni abbootiin gadaa qophii jajjabaa jiru miidhagina isaanii karaa miidiyaa hawaasaa suuraawwan muraasa isin agarsiifne dabalatee akkuma argaa jirtanii magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraatti immoo simpooziyemii mariin paanaalii abbootii gadaa fi even caasa mootummaalee keessatti argamaa hirmaataa jiru mariin paanaalii qophaa'aa jira.
magaalaa Bishooftuu fi Finfinneetti immoo konsertii irreechaa kan jedhamu artistoota Oromoo jajjaboo kan irratti hirmaatan kabaanarii irraa argitan qophaa'ati jira irreecha ilaalchisee dhaloonni kun hedduu dammaqinaan kabajuudhaaf jila guddaa kana ulfina guddaadhaan dabarsuudhaaf qophii addaatti jira haa ta'uti karaa mootummaa immoo ammallee dhiibbaan akka jirtu dhagaa'ati jirra inna darbe sagantaa irreechaa kanaaf qophiin gaafa godhamuu jalqabamu irreechi baranaa paartii biltsiginnaa Oromiyaatiin akka hoogganamu dookumentiin karaa mootummaarraa nu dhaqqabe bu'uura godhachuudhaan isinitti odeessinee ture daawwattoota keenya ammas kutaalee Oromiyaa garaagaraatti irreechi kun akka gufatu dargaggoonni qophii irreechaatti jiran hidhaadhaaf saaxilamaatti jiru bakkeewwan garaagaraatti immoo galmee malee gara irreechaan deemtan kan jiru dhagaa jirra jechuudha. Kun maaliif ta'ee yoo nabraami wanni kun ragaa uummata Oromoo argee ragaa uummata Oromoo kan biraa qaam amanama PPK jiru yookaan sirni biyya bulchuu keessa hojjechaa turu keessa qondaaltoti mootummaa ragaa ba'anii jiranii uummata Oromoo akka walitti dhuuf hin sodaatan mootummaan kun hin sodaata jechuun waadaa uummata Oromooti gal waan hin guutiniif waadaa uummata Oromoo irra fudhatu waan nyaateef mootummaa hattuu waan taateef hattuu yookaan murni shiftaa waan taateef murni shiftaa kun konfidensi hin qabu jechuudha Oromoo walitti dhuuf nu mormaa qiyaaman obbuusaa masaara mootummaallee seenuu danda'a waan jedhaniif ayyaana irreecha gufachiisuuf ukkaamsuuf yookaan tuttuqa adda addaa irratti tolchuuf yaalii gurguddaa tolchuu jiran odeeffannoo qabna yaali sun keessa tokko biltsiginnaan baranallee jaalatteetii miti baay'ee ayyaana irreecha keeyyamtu waan kan jal sararree uummata Oromootti mu barbaan jaalattee adoon ta'in ayyaana irreecha 2020 ukkaamsu siitiif dhiibba hir'a qabda gartee jechuudha uummata Oromoo bira onne Oromoota keessa guutuma guutuu jechuudha guutuma guutuu kabaate ayyaana irreecha 2020 ugguru isheetii wal qabateeti ayyaana irreecha baran ugguru akka hin dandeenyu battee jirti jechuun qawween ugguru wannin jetti wataaddarii akka 2019 ukkaamsisuunis haayya dhumate haa waraana Tigraay irra biizii ta'ee jira amma waraana illee ukkaamsuuf humni guddoo gaafata ittiin tolu lammaffaa immoo uummata bira kireeditii dhabdi sun ijaarrachuuf amma abdiin kutanne kanaaf amma fafakkeessatti mootummaa illee hundeessuu jirti miti mootummaa haaraa mootummaa maanii haaraan qabdu oppidiyoon kosii waan taateef kosii keessa haaraan hin jirtu amma immoo maal goota sistemaatikaalii ayyaana irreecha kan awwaaluuf sochiin ta'uu jirti dookumentooti gargara hapiippi keessa nu dhaqqabdin jirani dookumentooti kun maal agarsiisuu jirani garee foollee abbootii gadaa maanedhani murnaan sistemaatikaalii ayyaan kan ukkaamsuuf waan gargaraa jiranii ammallee warningi gargaraa karaa waajjira kominikeeshiniitiin karaa miidiyaa isaaniitiin gad ba'anii ayyaana irreecha gaaf dhuftan kan qabadhaa koota kan qabatanii dhufna kan qabadhaa koota baay'ee ayyaana irreecha jechuun falaasa Oromooti fala soosho kaalchiraal poolitikaal maanii festival jechuun ni dandeenya jechuudha festival akkana kan gubbaatti namni waan itti tolte siyaasaa angamantaa aadaa isaa jaalal waan barbaadu cufachi keessa reflect godhu mirga guutuu qabaa jechuudha ayyaana irreecha gaaf dhuftu uffata keeyyattee dhuftu sin murteeffata alaabaa qabattee dhuftu sin murteeffata waan achirra dhufte dubbat sin murteeffata waan achirra godhuu qab sin murteeffata hatolchuun qaban jedhamaani jeequmsa akka keesseenuu dhabu jeequmsa akka jechuun in essence wanni qabatanii dhumna ayyaana irreecha gubbaatti waan miidhaa dhaqqabsiisa bombii uummata nagaa bira qabatteen dhuftu qawwee qabatteen dhuftu waan sun dabartu waan aadaa kan kee calaqqisa waan seena kan kee agarsiisa cuf guutuma guutuu qabattee dhufu mirga guutuu qabda jechuudha PP waan sodaatuuf waan hollatuuf kan amma wanni si waan barbaachisan ta'an qabatanii dhufinaan keessa tokko uummata Oromoo dhufin beekama alaabaa Oromoo alaabaa abaa'oo kan alaabaan abaa'oo baay'ee alaabaa abaa'oo qofa ta'an alaabaa Oromoo waan ta'eef faajii Oromoo waan ta'eef faajii sun alaan arguun feetu jechuudha faajii sun ilaan arguun feetu ijoolleen Mallas Zeenaayii tun sunar ilaan arguu waan hin barbaannee fi doorsisi gamgara jiraachuu danda'a uummata Oromoo kan dhaga'uun qabu confidently waan fedhi sirbee waan fedhi weeddisee akka fedhi dhiichisee guyyaa sun nagaa fi tasgabbii naannoo isaa kabajate akkum barkum 2019 tol seena guddaa galmeessuu qab jedha yaadan irreecha ilaalchisee qophii karaa paartii biltsiginnaa godhamaa jiru sanada isaan irratti mari'ataa jiran argaan ture koree mobilaayizeeshinii jedhanii koree kaka'umsa irreecha jedhanii akka waan namni ati kaka'umsa uumtee irreecha dhufu fakkeessanii sagantaa akkasii qopheessanii turanii koree kana keessa eenyutu jiraadha amma gaafii guddaa kan ka'uu malu itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa hin jira itti gaafatamaan damee siyaasaa itti gaafatamaan damee ijaarsaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii akkas jedhee itti tuufa silaa irreecha ka hoogganuu qabu Abbaa Gadaati. Abbaa Gadaat kaanee caasaa mootummaa keessa ka barbaachisoo jiraate biiroo aadaa fi turizimii.
wannumti paartii irreecha keessa galchuuf maayidha ka jedhu gaafii guddaan ka biraa immoo Oromiyaa keessa ka dhagaa jiru Arsii keessa Harargee keessa akkanumallee Shawaa fi godinaalee giddugaleessa Oromiyaa kana keessa ka dhagaa jirru galmeedhaan kootta galmee hin galmooftaa tari dargaggeessi irreecha galmaa ofoodhu yoo dhufellee hin hidhama beektaa warri galmeedhaan dhufanii akkaataa isaan jedhanitti hin deemne immoo maqaa shanee jedhu akkasii kennan akkas dhaga'ee jira kun dhiibbaa irreecha irra godhamaa jirudha sobaniiti irreechi bilisadha lakkoofsa namaa osoo hin daangessin akka kabajamu jedhanii labsan malee ammallee dhiibbaan irreecha keessa akka jirtu irreechi jila mootummaa ta'e akka jiru argaa jirra. Irreechi jila mootummaa ta'uu hin danda'u ta'ullee hin qabu tan jal sararreemuu barbaanna. Fakkeenyaaf irreechi kan irratti hoogganaan dur deemee waan kana jaju hoogganaa paartii biltsiginnaatiin hin jette Fiqaaduu Tasammaa paartii biltsiginnaa jechuun Fiqaaduu Tasammaa jechuun nam qurxummii balleessuuf galaan gogsuu qabnaadha. Galaan inni gogsuu qabsuun eenyu uummata Oromooti jechuudha. Namni kun nam waraan uummata Oromoo irra labsee diin uummata Oromoo ta'uu biltsiginnaan ifa waggaa sadii nu agarsiifte jechuudha. Oromoon aadaa tokko qaba. Aadaa Oromoo keessatti guddifachaa Yohani nama gosni birra fuudhee sitti dhufeyyuu qaam kan kee godhatta. Irreecha Oromoo jechuun jaarsa jaartiin diqqaa guddaan awwaniif ijoolleen naafa bal'aan aduu addaan hin qoodamne mirgi guutuun kennameef jiraachuu laftaa. Irreecha kan irratti eenyulleen dhalli nama qofaa mitiyyuu horiin dhalli nama bakka buulleen irreechi sun irratti argamuuf mirgi guutuu qabaa jechuudha. Fardeen Oromootiyyuu argamuuf mirgi guutuu qaban. Kanaafuu irreecha tokkummaa Oromoo irratti seerii aadaa safuun Oromoo eeyyamtu kana paartii biltsiginnaa tokkanachuun paartii biltsiginnaa jechuun uummata Oromoo keessa qaam guutuun ta'in qaam gimmaash jechuudha. Qaam gimmaash akka maqaa Oromoo eegimatti maqaa Oromoo masaanii guddoo wanni jedhu Oromoo mechuun taanee argamu malee achi dhaladha achi guddadhee miti Oromiyaa keessa dhalatte Oromiyaa irraa midhaan nyaatte maqaa Oromootiin ijjeessu dandeetti akka qaama Oromoo tokko biltsiginnaan hirmaachuuf mirga guutuu qabdu waan sun dabarte biltsiginnaan ayyaan Oromoo hoogganuuf umnallee hin qabdu aamileellee hin qabdu beekumsallee hin qabdu dandeettiillee hin qabdu namummaa yookaan qulqullummaa ayyaan Oromoo dul deemtullee waan hin qabneefi fudhatama hin qabu uummata Oromoo amqeerroo Oromootti immoo jirra warri nu daawwachuu jirtan ayyaan irreecha kabarana ayyaan xiqqii ta'uu qabaa jechuudha. Barkum lamaaf diddama ayyaan Oromoo ukkaamsanii garte ayyaan Oromoo ukkaamsanii namoota kaadiree 500tiin kabajanii jechuudha. Tuttuqanii nu laalan gaafas obsaan dabarsine uummati Oromoo reaakshiniin isaa uummati gizee inni lol callatu tan gizee inni callis dhiibbanni qabaatu waan beeknuu fi baran dhiibba sun sodaattee seensiftee jechuudha. Uummati Oromoo waan barbaadi achi ba'e abba fedhe faarsee abba fedhe abaaree kan jeen nagaan isa kabajatee galuu qabennaa jechuudha. Koreen PP walti qabdi sun gaachan sirna faqa godhatanii koree walti qaban sun gar waraana hergatanii garte lafin buutin ate gibeessi teetanii tibaaftan erga namni hedduu dhumachuu jira ayyaan Oromoo keessa immoo guddoo harkin galfatina annaan kanaan wal qabate magaala Finfinnee keessa baay'ina root babbaan tokko jira sun irra dubbanne keessa baana. Irreechi of kalee amma caasan mootummaa maal akka miidhamu na dhiba beektaa amma PP'n tuni mootummaa sobaallee haa taatu mootummaa Oromoo bakka buutee Finfinnee keessa jirtudha. Uummanni Oromoo gamtaan bahee miidhagee bareedinni Oromoo magaala keessatti mul'ate maal jetti da'oo akka Oromoon PP'n Oromiyaa tuniyyuu gaaddis jabaa akka qabdutti understand gochuu qabdi malee maaliif Oromoo bareedina Oromoo baay'ina Oromoo baay'atee dhufee miidhagee dhufee magaala keessatti mul'achuu akka yaaddootti lakkoofsi ka jedhu yeroo baay'ee kan gaafii natti ta'u wamaraafuu uummanni keenya ayyaanni kun ayyaana keessan ayyaan dargaggeessaa ayyaana jaartii ayyaana manguddoo ayyaana dardaraa ka fayyaa ka dhukkubsataa maraati even Oromoo qofa osoo hin taane saboonni biyya sanii ka irreecha kanatti naafan beektan miidhagina isaa nageenya isaatti jilli amma kanaa hin jiru Itoophiyaa keessa miti Afrikaa keessa feestivalli guddeeyyan amma kanaa hin jiru so kanarratti hirmaadhaa bareeduma keessan addunyaatti agarsiisa wanni siyaasaa yeroo hundumaa waan Oromoo irraa nafni haga Oromoon bilisoomutti haga Oromoon biyya isaa dhuunfatutti dubbiin siyaasaa dubbiin Oromoo ija shakkii laaluudha impaayera Itoophiyaa keessatti bara baraanuu numatti fufaa isin eenyummaa keessan qabadhaati bareeduma keessanii magaala keessatti argamaati jila kanarratti hirmaadha. Waan dansa kaafte waan sunirra yaasi dara PP yeroo duu ayyaana Oromoo kunini ayyaanuma Oromoo eegedha yoo Oromoo bakka buutu maaliif sodaatti katette filosoofi PP keessatti Dr. Milkeessa Midhaaqsaa gaafiif deebiin waliin tolchirratti waan hedduuf godhu yaale maal seeta PPni tadiqquma Oromoo goomtullee saati amma ayyaan Oromoo jechuu sodaattee jirti amma ayyaan kan keessatti suuraalee tokko tokko bamaxxasuu jiranii suuraa irreechaa wal qabat kan maal jedhanii ayyaani irreechaa ayyaani Itoophiyaanoo taati jedhan
Yes, Oromoon Itoophiyaa keessa tokko qaam Itoophiyaa keessa qaam guddicha. Yoo ayyaani Oromoo ayyaani Itoophiyaanota ta'e moototii Itoophiyaa waggoota 150 ayyaan Oromoo kan mawkaamsan. Maqaa falfaltuur khaanii, maqaa jinniir khaanii, Oromoo walitti qabamuu dhowwanii garte PP yookaan opdiyoon ammaan tana hattuu nam sobuu jirtuun ayyaan qulqullicha kan irratti Oromoo dhibbishanii boollan naxxeen ijjeesisiifne stampage wayyaaneef dhagara taatee ijjeesisisan turre. Agarte yoo ayyaan Itoophiyaa taat Oromoon Itoophiyaa miti Itoophiyaa taat Oromoon Itoophiyaa baanan inni ijaarti. Itoophiyaa Oromoo bakkin bu'uun garuu Oromoon fudhachuun qabu. Absolutely ayyaan irreechaa jalqaba ayyaan Oromooti. Ittaana ayyaan Itoophiyaa ta'uu danda'a. Oromoo fi Itoophiyaa jidduu maaltu jira? Garaagarummaa jira. Oromoon saba. Itoophiyaan immoo ideoloojii jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa. Ideoloojii jechuun isaa ummata Itoophiyaa yoo dhankaan Itoophiyaans jedhani. Itoophiyaans. Itoophiyaa jechuun ideoloojii. Itoophiyaans jechuun walitti fidaa jechuudha. Ugaanda dhattee Ugaandaans hin jettu. Ugandaan ette malee Ugaandiyaans hin jettu. You see, kanaafuu Itoophiyaanii Minilik faan ijaaran taa sab tokko olkaaftee sab tokko gabbuuf sab tokko harka kuttee sab tokko harkisa qabdee guddiftatun taane Itoophiyaa wal nu qixeessituu kan jiraatu taate ayyaani Oromoon Itoophiyaa guutuuyyuu harka olaanaa parsantii 60 uummata Itoophiyaa Oromoo waan taateef ayyaani kun ayyaan Oromooti. Itoophiyaanoti dhibiyyoo nu jaalatti aadateen kabajjee alaabaa Oromoo bakka bu'u qabattee dhufte kan waliin kabaju dhibirran qabnu boleeyyan ta'e eentu uummata Itoophiyaa jibbu Oromoon nammata bitta qamadii qixxaa dinnichi sindee waa warri nyaatu gaalaloon irreen cuftinu nu sooruu jira miti Oromoon sooruu jira ayyaanni irreechi ayyaana Itoophiyaati of course Itoophiyaan biyya aadaa diversity qabdu aadaa Oromoo dabalatee aadaa guddicha Oromoo dabalatee yoo akkana yaadan ta'e irreechi festivaala guddaa kan namni miiliyoona irratti hirmaatu maaliif guyyaa kaalendarii isaa hin cufne fakkeenya yoo ayyaan Itoophiyaa this is big question yeah amma damaraan stadiumii Masqala Dawaayitti kabajamu most probably nama miiliyoona tokko gadi miiliyoona 3 waggaa 3 lama dura 2019 kan hirmaate akka ati jette ummata lakkoofsan caala miidhaginaan illee san caala ummanni kutaa akka akkaati irratti hirmaata Masqala damaraa Masqala irra hirmaatu Finfinnee fi naannoo isheetti bakki akka adda addaatti kabajamallee irreechi kun ayyaana Itoophiyaati eega jedhamee festivaali guddaan hamma kana gahu Afrika keessatti maqaa guddaa qabu ayyaana Itoophiyaa eega ta'e guyyaa kaalendarii irreechi itti kabajamu kaalendarii Itoophiyaa keessatti maarkii godhanii maafiri gaafii midhadduun kaatitan kan kaasu barbaadellee tanu ayyaani kun yoo ayyaan Oromoo taati yoo ayyaan Itoophiyaanota taati inda geettaa miti Oromoon uummata guddichuuf danda'i lakkoofsaan guddaa maaniin guddaa waan cufaan guddaa afaanuuf danda'a qaba baga ayyaan Oromoota baga ayyaan Itoophiyaa geettan jedhanii afaan Oromootiin barreessu maaliif dadhaban lammeessoo ayyaan Itoophiyaanota jechuun kunini watoksitti madagaya yo positive ifta nuti Itoophiyaa mutu mormanne passportiin teen Itoophiyaa lamiin teen Itoophiyaa maqumsuniin mamneta nu Itoophiyaa dhiibamnulle miidhamnulle nu Itoophiyaa lamu Itoophiyaate garuu ayyaan Itoophiyaanota jechuun kunini filosoofiyaa biyya Ahmad Daniel Kibrat fa waliin ta'e kaadire opdio beeloftus jalo riittanaaf gaddarbe jechuun amma nachi Oromoon jedhina isan diqqeessa gandatti hin galinaadhaan ta'anitti Adaanecha beebee fa lubbunaq jaartiin amwaan dhibi gootiin qabdan misiilleeni unkaalla Itoophiyaa bahal irreecha Itoophiyaa baalno jettan maqa Oromoo sun yaamu sodaatti jechuun warri kolkolleen akkana saballeen ta'uufilleen ta'u Oromoon gaafii ofii dhuga loluuf aga fiixaan hin baasin duubatti hin deebi'u jechuun kan qaamii ukkaamsin jiru rabbiin ayyaanichaan nu geenna achumirra wal argina. Ayyaana irreechaa gaarii isiniin jenna warri kutaa adda addaatti irreeffattan irreecha Finfinnee fi Aarsadii dabalatee of kalaa milkaa isiniin jenna irreechis irreecha nagaa kan milkii akka ta'u hawwii qabna gara ajandaa ittaanutti dabarra. Ajandaa ittaanu guyyaa nu odeessa kana odeessinu kutaalee Itoophiyaa garaagaraatti filannoo gaggeeffamaa jira. Naannoo Sumaalee naannoo Hararii keessatti filannoon deemaati jira. Waa'ee filannoo kana gabaabsinee odeeffannoo kennuu barbaada. Filannoo maqaa kana isaanii waan jaalataniif malee filannoo jechuun daddee nu hurannoo filannoo Itoophiyaa jecha kan gidduutti fayyadamee dhiifamnu godha. Filannoon Itoophiyaa marsa filannoo tokko seenaa keessa filannoo Itoophiyaa tan tawayyaanee tasobata haala agarta dhalataa illee yaayyoo agarre filannoo waggaa tokko guutuuf deemte seenaa keessatti arguu jira. Filannoo bulchiis tokko filan kan mootii tokko filan filannoo waggaa guutuuf deemte arguu jira it is miracle mootummaa yanjifate qaam filan hin beennu amsuu malee keessa paartileen qar dorgomuu jirta fakkeessaaf waltina kan Izeemaa fi paartii Suumaleetii fi innaatidhaan takka warri sulleen kura waan tokkollee dhabe PP cufin guurratti keessa bahe PP kophaa
arda maal teeta qarxaa kaardii uummata kaguuran sun PP'n uummata irraa walitti qabattee ittiin fakkeessuu jirti jechuudha. Isinoo filannoo. Filannoo naannoo Sumaalee filannoo Hararii keessatti gaggeeffamaa jirudha. Filannoo kana cinatti immoo gara kibba lixa Itoophiyaatti riferendamiin gaggeeffamaatti jira. Riferendamiin kun riferendamii uummata Sidaamaa taanee isa lammaffaa erga mootummaan Abiy Ahmed dhufe godinaalee 5 fi aanaan adda special waradaa ka jedhan tokko riferendamii naannoo ta'uudha gaggeessaati jira. Kuni warri bilchiginnaa kun yeroo tokko bilchiginnaan sirna federaalawaa dhugoomsuudhaa fi ummatoonni hiree ofii murteeffachuudhaaf sagalee kennaa jiran jettee ka itti sobdu tokko ka naannoo ta'uu uummata Sidaamaaf ummanni Sidaamaa argatee fi waan akka kana. Bilchiginnaani gochisiin hojjechuu jirtu gochi daa'ima politika daa'ima siyaasa daa'ima siyaasaan sun siyaasa Machiavelli kalee oduu keessa qoree ture namichi Machiavelliidhaan tokko jira Niccolo Machiavelli nami taaliiti. Namichi maraata garuu diktaatoroota Afrikaatu cufte kitaaba isa dubbifte apply goot akka baaybiliitti Abiy Ahmed kitaaba sullee waan dubbisin se'u yaa'u nam dubbisetti ittiin fakkaata namum sun irra fudhate apply tolchuu jira politika daa'imaati dhugaa qaba warri kunini mirgo iree ofii murteeffachuuni waan bareeddu uummati kun uummati sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbadhaan gosa uummata 56 walitti naannoo tokkee waliin bula Sidaama dhiyootan irra buqqee uummati kun baay'inaan bal'aa laftilleen Oromiyaa fagoo baatullee bal'aa uummata kan mirga walabummaa ofiin of bulchuu yoo kennaniif dhibin qaban garuu Khamaliif tolchuu jira warra armaan dur diqqaadhi guddadhi wayyaanee mirga ofiin of bulchuu kenniteef kanneen akka Oromoo kanneen akka Tigree kanneen akka Sumalee kaanii tiriit waan taateef warra kan ukkaamsanii warra didiqqoo mufiduu hin dandeenye beeta wayyaanuma irra faalla ta'uu fi diraama Abiy Ahmed kuuku godh diraama daa'ima diraama namin baratini diraama barata kutaa torbaati jechuu filannoo Itoophiyaatti ammoo sii deebi'ee filannoo yeroo baay'ee mee jechuu hajjallaa inni fitanna Abiy Ahmed agmuwati ammaan tan jaagam jisadii mojaafur obun jijjiiraman amma filannoo dhani gana bitan malee waggaa tokko illee nduu filannoon dhibiillee jirti maal baran jara waan akka magaa akka wisaanitti gana Tigraayitti filannoon gaggeeffamaami dubbii keenya irratti baay'ee amma mootummaan federaalaa iftaan hundaa'ame guyyaa muraasa booda naannoo Sumaaleetti tarra filannoon jira akkamiin hirmaatama sagaleen dhaqqaba kan jedhu ka iskeejilii yookiin sagantaa boordi filannootu murteessaa haa ta'uti garuu mootummaan kun mootummaa guutuu akka hin taane hanquu mootummaa okkola okkola qofaamte Abrahaam mootummaa ta'uu fi kiraateeriyaan guutan murni shiftaa murni duuriyyee walitti dhufe mootummaa jaarraa jedhee garuu ani wanni kun nam tokko maal jedhee bulchiisa Abiy Ahmed kan seenaa Afrikaa keessatti bar tokko barattoota ittiin baratti jedhanii haasan seenaa Afrikaa keessatti xuruu mammaara yoonaal jedhanii beektaa namni qaqallaan uqqataa wayoo ni duu namichi tokkotti maqaa isaan dhoofnu private isaati kiloogiraam 16 ganja nyaata ennaani hiriyootisa qabattee fidde namichi popular musician achi qabatanii dhufanii namichi kana akka saayinsistoota irratti wanni goot kenninannaan kabaji isaatiif jecha hin fudhannuu jedhanii didan jechuu Abiy Ahmed siyaasa Afrikaa tan keessatti gochi ni dalag saayinsii mambarnoota saayinsii siyaasaa keessatti fakkeenya ajaa'iba nuu ta'uu danda'a jechuu filannoo ammaatti tolte diqqaatti guddadhi filannoon armaan durbeen dhugataate sobtaate garee wayi bal'inaan dhufte dorgomte sanduuqii 4 sanduuqa 4 shun bee kura irra hardii waatan irra saaman malee independently korojoo dhaabanii fi abaa'oo fa kaa'enu kaafa'oo fa yaadigi fa maani fedhanii dhaabanii namuu buusee fedan khabarana kana ammoo maal godhanii sanduuq tokko jira sanduuqi tokkochi bilchiginnaam naannoo Sumalee tarfila oolan naannoo Sumalee jechuun naannoo Itoophiyaa Amaaraa fi Oromiyaa taasiste baay'een uummataatiin Tigreeni bal'inaaf maani sadaffa gubbaa jirti. Paartii agas geetu keessatti kura barcuma gami buusan barcuma bilchiginnaa qofa buusan Oromiyaa gan geetu uummata miliyoona 60 paartii tokko callaa fila turanii jechuudha. Paartii tokko callaa fila amtaan filannoo naan jetti filannoo jechuun hin danda'an hirannoo ukkaamsaa sirni diktaatershiippiin duuriyyee uummatatti hojjetu waan taateef filannoon jedhanii fudhatamiin qabdu riferendamiin sulleen fakkeessumaa fi walumaan laalla feedback isii dhumirratti. Ajandaa filannoo asumarra gabaabsine filannoo fi referendamii kibba lixa Itoophiyaadha gara naannoo Amaaraatti ceenaa naannoleen filannoo bilchiginnaa kana booda naannoleen tokko tokko mootummaa pseudo government jechuudha mootummaa fakkeessaa mootummaa sobaa hundeessaa jiru. Kanneen keessaa ka Dirree Dawaa ka Finfinnee ka Oromiyaa ka Sidaamaa tibbana Sidaamaa fa'aa deemaa jira har'a ammoo mootummaa naannoo Amaaraa mana maree yookiin caffeen naannichaa taa'ee pireezidantii haaraa nama kana filatee jira namni kun
Dr. Rilikal Kaffala jedhama nama Gojjameedhani biiroo barnoota naannichaa hoogganee jira. Pireezidantii Taanaa Yuunivarsiitii Dabra Maarqos ture, pireezidantii illee ta'ee jira. Har'a immoo bulchaa naannoo Amaaraa ta'ee jira. Yaa andikko tokko isuma politika Itoophiyaa hammaan tan bilchaginaan ordofte keessa naannoon dikko tokko goomitta qabdi yookaan bilisummaa qabdi jedhanii regu naannoo Amaaraa tana. Maaliif yoo jettanii gareen baardaar jirtu tunini Abiy Ahmed harka galfatte aggressive waan inni tolchellee diduu fi akkasiin umnallee qabdu yeroo gargaraa dhadhagaa turre odeeffannoo qabnuun haqondaalii horkan kee jiru milkeessa kaasuu dandeenya garee gargaraallee odeeffannoo qabnuun dhugaan tuni mul'ata. Kanaafuu kanarra maaltu mul'ata naannolee Itoophiyaa hagamma mootummaa jaarrannee jette bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalate warruma biyyi duraana achi keeyyate nominaal ijoollee isaa taakshi malli sabdisaa namichi jakkeetti baachaa fitur Adaanech Abeebee jaartiin achi keeyyate adaraan achi keeyyate baay'ee adaraan Finfinnee gubbataay Finfinnee ammoo nam dhibiitti explode godha lafa Oromoo Amaara gurgureedhaan ajaajitti kennan achi gubbaa kaan malee they are little very powerless people garuu Amaara kun maal wanni isa agarsiisa haganyoo tashaagar warri ofirra kaasee nam dhibiin bakka buufatee jechuudha armirraa wanni xiqqoo tokko goomitaan agartu naannoon Amaaraa politika Ethiopia dominance godhun isa obvious because naannoo cuuf dhaqee weeraruu jira miti autonomy inqaba aga ta'e hiree ofii murteeffachuu hin danda'a naannoo sanarra darbee waraana waamame akka Itoophiyaatti dura qaba jedhee aganyoo tashaagaree uummata Itoophiyaa maraani beeyte hajana power kitatee naannoleen Itoophiyaa marti Amaaraaf duuluu qabdan jedhee dhaadataa ture aganyoo tashaagar namni kun screenshot sana nu baasii waa'ee mootummaa naannoo Amaaraa mootummaan kun mootummaa waraanaati. Screenshot kanarratti maal jedha mootummaa haaraan hundaa'e kun pireezidantiin haaraan hundaa'e kun lafa Amaaraa ka shororkeessitoota Tigraayin weeraramte ammayyuu bilisa baafna hin turre. Kana ramaa lubatta waraanni naannoo Amaaraa caffee yookiin mana marii haaraa kanaanillee labsamee jira waraanni itti fufa ka jedhu agarsiisee jira. Anam wanna reefu jedhu kunini atillee yaad xiwaan deegarteef waan dhugana fakkaata aganyoo tashaagar waraana kitat duula maartii Tigree waliin godhuu jirtu uummata Itoophiyaa guutuu ufitti yaame mobilize abi mootummaa federaalaa waliin tolche waliin lola ture jechuudha waraan sun irratti milkoomne because waraan sun irratti uummata yoo loltoota maara addunyaa achise dabalataan ammoo uummata walloo guutuu gaaga'u jira jechuudha kanaafuu failure suni fangorra darban jedha yaada amma bulchiisi naannoo Amaara hungareen Amaara taa deebba kee jirtu sammaatan bilisignaa jijjiiramtuun Abiy Ahmed iyyuu sodaa tokko malee angorra se xaamne takso sodaachisa jirtu ragaa qabnaa jechuudha kanaafuu maal taate Abiy nama bi gubbarra shoomat Abiy namni jaalatu warroota akka fuuzo akka aganyoo tashaagar son fuuzo jechuun maal jechuudha doqni wayi nama akkasii achi keeyyachuu barbaada garuu warri kun maal tagareen Amaaratu maal jetti olaantummaa fideeffachuuf murteeffattee jirti suniif gati baamne lafteen tanurra fudhatan cufin deebimna kabaja Amaaraa deebimna itti waan amantuu fi namichi suni akka warri barbaadutti waraan bobbaasee dhiibbaa uumuu waan hin danda'aniif aangoorra darbitee jechuudha. Kun jalqab qaduuf duri mootummoota Itoophiyaa kan bar wayyaanee qaburutu al namni dhammaanii godhan suniyyuu mootummaan dhufchufti fakkeessumaaf dharta akka limaataawii diimokiraasaaweedhaan am diimokiraasii maqaan dhaan Itoophiyaa keessatti limaati maqaan dhaan bulchaan shoomam jalqaba dhufu waraan qe'ama buusa in barbadeessa biyya nyaachisa amma dosla Tigree tan fadaftee fitte biyyoolaa dabarte gamurni kun ana akka sadee shaka Suudaan illee barbadeessina Keeniyaa illee barbadeessina achi kun Ugaandaa illee dandaa jechuun isin ooltu jechuudha sirni kun sirni finxaalessi hamaan Itoophiyaa keessa dhalat garee Amaara tanaanii jechuudha gareen akkanatu yeroo baay'ee maal seeta yeroo baay'ee jechamma xabbaa bedhanam yookaan beertanyaadhaan kun inni Oromoo attaak godhuun fayyadaman malee beertanyaa yookaan finxaaleeyyiin hamaan uummata Itoophiyaa keessa naannoo Amaaraa tan keessatti argamti jechuudha. Dubbii keenya irratti waraana kanaanii mo'atan abdii jedhu hin qabuani. Xiinxaloonni jiranillee mootummaa naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa waraana Tigraay mo'ata ka jedhu hin jiru. Dhaadannoo gam lamaanii jirurraa hoo kaatu immoo waraanni tuufa. Waraanni tuufa waraanni kun immoo miiliyoonota nyaata. Waraana qofa osoo hin taane bu'aa waraanaa kan ta'e beelli buqqaatiin namaa itti fufachuu diigamuun dhaabbilee barbadaa'uun qabeenya mootummaa ka uummataa ka qabeenya uumaa dabalatee itti fufaa naannoon Tigraay yoo xiqqaate godinaalee Amaaraa 3 Gondar kaabaa Walloo kaabaa fi Walloo kibbaa lafa isaanii dhuunfatanii godinaalee kanneen dhuunfatan jedhu lolaa jiran lolaa jiranii lafa kanneen isaantu keessa jira isaan mootummaa bilisiginnaas humnooti Amaaraa sichi keessa socho'uu hin danda'a kanarraa kaatee maal hubattaa lolli
dhaadannoo namichi kun caffee naannoo Amaaraa keessatti dubbataa jiru signaali tokko waraana akka itti hin agarsiisa signaali tokko garuu waraana kan mo'achuu hin danda'anii lafa Amaaraa illee taakku tokko deebisanii bilisa baasuu hin danda'a kana naa qabadhu maarkiit. Ani yeroo tokko tokko amma mootummaa Aarammaa bilisiginaan hundeessee jira kana assignmentiin akka durii caalaa illee itti baay'atti jechuudha. Kiraayisiin qiyaamaan isiin uummata ittiin fixu qiyaamaan isiin biyyattii ittiin fixu qiyaamaan isiin gaafa Afrikaa kanarra buusuuf deemtu qiyaama armaan dur buuti ji'oota 11 dur buutu haa waggaa 3 dur buuti dachaa ta'uu dandeetti jechuudha. Maal seetaa garee tanaa qaam isaan irra buddeen nyaateeraaf waan dabartu haa murnu wardeeggar muyoo tokko waan dabartu uummata addunyaa irra beekee jira uummati biyya kamiyyuu irra beekee jira jechuudha. Gabaasota babba'uu jiraniin ammaan tana xiinxaltooti siyaasaa gaafa Afrikaa kun deemuu jiraniin finxaaleeyyiin Amaaratuun Oromoo waliin hadhan booda irratti waa'ee ilmaan Oromoo kan viidiyoo amaamtu gara nam nyaatti san daawwachiifna adoottiin seenne finxaaleeyyiin Amaaratuun gargaltee warrum waliin hadha turan ilmaan Oromoo fixa turte jechuudha. Waraan duraan sitee achi Tigreettadha yoo siin garaan ufir gargarte deebiftee rukutaa turte jeneraal waraana dabartee ilmaan Oromoo achi tobbaasa turte jechuudha. Ilmaan Oromoo tamurni bilisiginnaa oppidiyoo wayyaanee ijaarte taam Oromiyaa gooluu jirtu tun achitti ergit ilmaan qulqulloota hedduu nyaatamee jechuudha. Kan qofaa miti amma gabaasa babba'uu jiraniin ka ganam kan xiinxaltooti gaafa Afrikaa kun dubbachuu jiraniin gareen faannoo milishaan shiftaan yeroo maan informal group wanni kun informal group jechuun garee mootummaan hin been tamaqa urattee mootummaa waliin hojjatte jechuudha. Humna nageenyaa mootummaa taate kan hin hidhatin callifteetu maqawwee hidhattee kan yaatu jechuudha. Shifta magaal keessaa shiftaan faannoo sun ammaan tana eenyu walitti bu'u jirti loltoota Eertiraatiin waladha jiraachuu taa'ee gabaafama jira jechuudha. Maaliif waladhuu jirti loltoota Eertiraatiin? Dhageetta laal warri finxaaleeyyiin warri sirnaaftanyaa deebisu kun very emotional hamaamtu keesseena waraani warraan kaayoo qabu miti waraan cubbuu waraan daba waraan miskiinotuuf jalatti yookaan warrum hin qabnuuf jalatti irra jetanii bulu. Kanaafuu waraan kan keessatti yoo Eertiraa waladhan warri gara qulqulluun qara war gargara ture Isaayyaas gurgurate waraan Itoophiyaa keessatti dhumachuu jirtu loltoota Eertiraati jechuudha. Gareen finxaaleeyyiin tun maal gooti? Ijoollee Oromoo adda jirti ijoolleen Oromoo fedhii malee loluu jirti jechuudha. Garte ijoollee Eertiraallee yoo ofirra kadhoofti taate Tigreeni obviously kutattee kaatee loluu jirti waraan kan. Waraaniin mo'atamu eenyulleen kan mo'atu hin jiru Abiyyi Ahmad waraan hin dhaabu pirezidaantiin akkan dhufu dhaaduun isaa waraana lafa Tigreen nurra fudhatti hin deebimnaa. Tigreen ammoo laftuun dabarsite kennitiini qiyaama biraati garanaan ammoo waraani bilisummaa Oromoo progress inni kibbaan jiddu galeessaa lixaan godhuu jirin beennaa jechuudha. Kanaaf bilisiginnaa mootummaa miti mootummaa haaraa guyyaa mootummaa haaraa argina miti bara warrun bar wayyaanee turetti jijjiiramii dhufennaan illee mootummaa jijjiiramaa sinuun jedhan ammaan tallee warri jijjiirama kaan ajaa'ee xuraa'ennaani mootummaa haaraa'u jedhan haaraa'u maqaa baafatteef haaraa'u hin taate jechuudha. Pireezidantiin naannoo Amaaraa kun sila akka dhufeeni aganyoo jijjiiruun maaliif barbaachisee eega namichi kun deebi'ee ammallee humnoota Tigraay irratti dhaadate ta'e humnoota Amaaraa kan qawwee lola kalafa isaanii deebisu weerartoota jechuun dandeessa ta'e warri Amaaraa kun amma naannolee ollaa isaanii hundumaa wal lolanii jiran naannolee ollaa qofa osoo hin taane naannolee isaaniin alatti gumuuz kalee malee guyyaa masqala nagaa waraana bobbaasanii milishaa fi humna Amaaraa bobbaasanii uummata gumuuzii fixaa jiru naannoo Oromiyaatiin bakkee garaagaraatti daangaa Oromiyaatiin wal daangessan lixa Oromiyaa kaaba Oromiyaa bakkeewwan garaa uummata isaan keessa jiru uummata walloo dabalatee bakki isaan daangaan isaanii hundi lola keessa jira. Silaa mootummaa nagaa jechuun riiformistii ta'ee oduu dhufee namichi kuni wanni aganyoo irraa adda isa godhu silaa nagaa labsuu ture akka carraa ta'ee namichis deebi'ee dhaadataa jira. Kanaaf humnooti warra kanaan wal lolanis akkuma isaaniitti of qopheessuu itti fufanii kana gabaabsineetuma keessaa ba'an waa'ee mootummaa naannoo Amaaraa intaresi kan godhe kanaafi jaarmiyaa gargaarsaa ka dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hoogganan Maartin Griffiths nami jedhaman Tigraay keessatti beelli hammaataa akka jiru dubbatanii jiranii achirraa haasuuf namu. Maartin Griffiths kunini nam yeroo jalqabaatii fi naannoo Tigraay keessa beelti dhalachuullee mammarii nageen dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti bahee jalqab dubbatisa. Gargaarsi namoota uummata Tigraay gubbaatti uummatii lakkoofsaan diqqan ta'in lakkoofsi olaanaan beelaan weerarama jiraachuu isaa irra dubbate uummata kan dhaqqabuuf dhiyoo tanaa akka addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan mootummaan shoror keessa jedhutti yoo xiqqaate ijoolleen 150 garaachaan dhumachuu ragabee jira kan qofaa miti gabaasii dhiyoo tana miidiyaaleen qabatanii gadi hin baanis ajansii Associated Press faan qabatanii gadi hin baanis daa'iman hedduun sababa beelaatiin hospitaal Hadarfaa keessa dhumachuu dubbatama mootummaan Itoophiyaa eegi maqalee baqatee gadi lakkiseen duub uummata Tigraay beelaaf saaxiluu jira jechuudha warri kun
cufti gargaarsa barbaada. Kuni gabaasa Aljazeera irraa fudhannee namni amma laalaa jirtan kun Martin Griffiths jechuun hoogganaa jaarmiyaa gargaarsa namoomaa ka United Nation Humanitarian Chief jedhanii isatu waa'ee Tigraay dubbatee akka inni jedhutti dubbiin kiraayisiin Itoophiyaa walumaa galatti godaannisa sammuu nutti taatee jirti. Daa'imti jalqaba irratti viidiyoo sana irratti ilaaltan daa'ima waggaa 14ti garuu kiiloogiraama 15 qofa ulfaata sababa beelaatiin jechuudha. Sababa waraanaatiin abbaasaa fi maatiisaa wajjin bakkee dhoksaa akka turan dubbata. Tigraay keessatti namooti 100,000 lakkaa'aman beela keessa akka jiran. Ka miliyoona lakkaa'aman immoo beelaaf saaxilamoo akka ta'an gabaasa yeroo garaagaraatti United Nation baaseen hubanneeti jirra. Wanni beela kanaa caalatti hammeessu maalidha? Tigraay keessatti dhaabbileen fayyaa diigamanii jiranii. Uummanni Tigraay waggaa darbeef guutumatti jechuu dandeessa. Yeroo waraanni itti jalqabus yeroo oomishaa ture oomisha walitti qabachuu hin dandeenye. Ergasiis waraana keessa ture. Sababa kanaaf beelli ittaanu kan caalaa hammaatee uummata naannoo sanaa baay'ee miidhuu danda'a qofa osoo hin taane gaaga'ama hin jirre the worst humanitarian crisis, the worst hunger crisis jedhanii beela isa hamaa addunyaa irratti argineen beeyni argaa jirra ka jedhu jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kun jechuudha. Mee waraanni Tigraay kun akkuma yeroo jalqabaatii fi TPLF deebitee maqalee qabattee loltoota mootummaa leeltee maqalee qabattee mootummaan Abiy Ahmed baqatee gad ba'ee jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed baqatee saatii gad deebisunti qondaaltoti Abiy Ahmed ha Facebook irratti dubbiin irra baafatti tokko uummata Tigraay. Uummata Tigraay block uummata Itoophiyaa irraa addaan baaftee beelaan saaxiluuf akka karoorfat barreessa ture jechuudha. Ragaa guutuu qabna qondaalii mootummaa suniin maqaa isaan dhoofnu garuu ragaa guutuu qabnu yeroo duwwaan Tigraay kayoon irra dubbannu ijoolleen fuul Facebook keenya kan jala dhuftee barreessi tokko hin jirti. Ijoolleen nu siyaasa hojjechuutti hin jirti. Siyaasa dalaguutti hin jira. Gaazexeessummaa hojjechuu jira. Gaazexeessummaan hojjechuu jira. Gaazexeessummaa akkamitti gaazexeessummaa haqa hojjechuu jira. Gaazexeessummaa dhugaa hojjechuu jira. Gaazexeessummaa boru yoo duune Rabbiin itti gaafatama nuun tolchuun hojjechuu jira. Hawjoo hojjannuun uummata keenya bira kabaja argan hojii hojjechuu Rabbilee bira kabaja argan. Abiy Ahmed fi uummati TPLF fi uummati Oromoo akka uummataat akka sabaat akka namaat nuuf wal qixxee uummata Amaara dhibirran qab uummati Tigree dhibirran qab uummati Oromoo keenan jaalan. Gartee amma yeroo baay'ee gad baanee uummata Tigraay kana sagalee taanu namoonni gariin kawaccan hin jirtan. Tokkofa siyaasan beektanii wacuu dandeettanii lamaffaa dhugaa sammuu dhugaa yaaddan warri hin qabne akkas jedhuu dandeettanii garuu dhugaa jirti san timna. Dhugaan jirti kasan timuu dandeenyu uummati Tigraay seenaa biyya Itoophiyaa keessatti not in Ethiopia in Africa uummata seenaa addunyaa keessatti itti faranjiin hojjetu seenaa addunyaa keessatti badiin gochi sirni Abiy Ahmed sirni Biltsiginnaa uummata qulqullichirraan gahe gartee genocide gugurdoo Afrikaa keessatti taate Rwandaan genocide gartee ka uummati Ottoman Armeniyaa farrat tolcheen wal birqaman ilaaluu jiranii jechuudha. Kanaafuu maal tolche mootummaan Abiy Ahmed baqatee galee naani ceasefire dhaabee jira loltooti irra mootamte jennaan ceasefire suniyyuu dhaabuuf hin karoorfan uummati Tigraay Itoophiyaa irraa addaan kutee ibsa irra balleessee network irra balleessee gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne tolchee beelaan jilbiifachiisaa using garte humanitarian starvation as a war weapon motumoti dadhabon dikta huna muji Isaayyaas Afwerqi umat Eertiraa kan control tolchuuf umat Eertiraa kan of jala bulchuuf umat iyyumaa miidhee jechuudha. Kun strategy Isaayyaas Afwerqi politika gaaf Afrikaa kan yoo dubbiftan Isaayyaas Afwerqi loltoota isaati birra gambaaseeti mindaa loltoota isaa $3 jet $3 jechuun birri Itoophiyaa dhiblamingeetu jechuudha. Loltooti tanaaf gaafas mooqa hata turte Itoophiyaa gaaf dhu disti hata turte barbaree hata turte Abraamin qaabattaat gaaf kan haadha bilbilanii imma disti si ergoo fa'icha turte loltoota Eertiraa jechuun beelatti akkas godhaa jechuudha. Abiy Ahmed advisoriin isa guddaan Isaayyaas Afwerqi waan ta'eef uummata Tigraay kan garte khara kanaan jilbiifachiisuuf karoorsiisee jechuudha. Addunyaan ammoo dhugatan argite gargaarsa lakkoofsi hin qabne garuu uummata kana dhaqqabsiisuuf yaalte jechuudha. Gargaarsuun cufutti fufan. Gargaarsi cufamurra dubbata. Konkolaattonni gargaarsaa gara Tigraay deeman as deebi'aa akka hin jirre odeessaalee keenya innaa darbee irratti haasofnee jirra. Martin Griffiths akka jedhanitti konkolaattota Tigraay galuu qaban guyyaatti konkolaattoti nyaata boba'aa fi gargaarsa namoota fe'an dhibbatu guyyaa tokkotti galuu qaba. Haga yoona ka galchaa jiru parsantii 10 caalanii jedhe parsantii 10 ma Tigraayif ka dhaqqabaa jiru. Walumaa galatti malnutrition hamaatu jira. Malnutrition jechuun nyaata madaalawaa dhabuu daa'imman haawwan maanguddooti ummati biyyattii walumaa galatti jechuudha. Wanni hunda caalaa hammeessaa jiru immoo dhaabbilee fayyaa keessatti daa'imman wallaansa argataa jiran. Haawwan ulfaa deeggarsa mana yaalaa argataa jiran. Dhaabbileen fayyaa kiliinikoonni buufataaleen fayyaa hospitaalonni diigamanii jiran. Kabiraan immoo beelli amma Tigraay keessa jiru jedhama. Malnutrition
global malnutrition level dan yoo laaltu nyaata madaalawaa dhabuun parsantii 22 caalee jira. Kun immoo seenaa baha Afrikaa keessatti malnutrition yookiin dhabiinsa nyaata madaalawaa bara 2012 Somaaliyaa keessatti Somaaliyaa famine gaafas mudateen walqixa jedha. Beelli maal miidha daa'imman eenyufaa miidha irra caalaa ka jedhu waa gabaabaa kaasee darbuu barbaade tokkoffaa hawwan ulfaa beela keessatti maal isaan mudachuu akka danda'u laal. Lammeessoo daa'imman laal. Arfeessoo hawwan hoosisan namoota dhibee guddaa qaban. Dhibee kanaafu baay'ee chronic ta'eeti jira. Malnutrition immoo yookiin nyaata madaalawaa dhabuuni har'a qofa sin miidhu baay'ee. Tokkoffaa dagaagina qaamaa irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Dagaagina sammuu qaba. Daa'imman obesity qabaachuu danda'u. Qaamni isaanii garaan isaanii guddachuu danda'a, mataan isaanii guddachuu danda'a, guddinni isaanii qancaruu danda'a. Kuni generational impact qaba. Dhaloota baay'ee miidhuu danda'a by the way. Sigalee sanaaf dhiibbaan amma Tigraay irratti dhaqqabaa jiru dhiibbaa dhaloota tokko qofa miti itti fufa jechuudha. Kanaaf genocide itti kama. Genocide itti kana waan kana fagoo irratti badoo odeessaalee kan kannami amma maatii hedduu qabna maatii hedduu horachuu dandeenya jirra odeessaalee kan kannan baay'ee daawwata namoonni armaan dur nu laalta waan kan armaan dur dubbadde ture maal jedhan yeroo baay'ee namni xiqqaan namni sammuu xiqqaa tokko qabu gaaf bakka guddoo dhaqqabe addunyaa balleessa yookaan addunyaa galaafataa jedhan. Nami mataan isa madooshaa nami mata madooshaa burrusa nami cufu musumaaritti fakkaataadha mata keessi tumuuf yaalaa jechuudha. Xammaaliif mammaaksi siinjer seeta yeroo baay'ee mootummaan Abiyyi Ahmad kunini uummata Itoophiyaa sobuu waan barateef addunyaalee sobuuf yaalii gugurdaa godhe. Garuu war mata madooshaa suni jedhee waan yaaduu fi war mata burrisa waan taaniif sobii warraatiyyuu malka dabruu dhiisee jechuudha. Yoo harde soban borganama qabamu. Yoo ammaan tan soban ambaanum tan harka qabamu jechuudha. Abiyyi Ahmad waan nu sobin hin qaba addunyaa tan gubbaata maal jedhee dubbate gaafa nana gargaarsi namooma kan cumni hin jiru gargaarsi namooma guutuu gadhiisuu jirra konkolaataa 400 wayi dhaabbati mootummoota gamtoomanii kunin uummanni tiraan affeeriin warri kunin konkolaatota 400 Tigraay bobbaase konkolaatota sun muraasa malee hunduu achi nafan konkolaataa 400 oli achi tafe hin deebine konkolaatoti sun eessa dhaqan jennaan qondaaltota Itoophiyaa gad baanii TPLF tukkaamte waraanatti fayyadamuu jira jedhan BBC World News BBC Afrikaan gabaas investigation hojjetee dhaqqabee jechuudha konkolaata gabaas BBC Afrikaan sun hojjete hoogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun kalee Reuters gubbaatti deebee dubbatee jechuudha konkolaatoti yoo achi deeman tokkoffaa bobaa maguutatanii deeman maqaleen baanii midhaan sun jissanii deebuu fedhan bobaa waan hin jirreef achumatti hafu. Lamaffaa qarshii harma kennaniif maqalee yoo baan baankii waan hin hojjanneef socho'uu hin danda'an. Sadaffaa neetwoorkii waan hin jirreef namaa wal arguu hin danda'an. Afuraffaa yoo karaa qaxxaamuruuf deeman Affaarfaa keessatti Amaarfaa keessatti konkolaachistootni sab Tigree ta'an gargaarsa namooma erguuf deeman ijjeefamuu hidhamuu jiran. Soda sunti miidhaa uume blookeejii gargaarsa starvation as a weapon of war warri fayyadamuu jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa rakkotan furuu danda'a jedhanii jalsararni Abiyyi Ahmad irratti ittimuu jiran. Abiyyi maal jedhee deebise waan kan furuuf rakkotan furuuf keellaa torbirra lamatti hirribnee jedhan. Keella torbirra lama yoo yurri sankataate nama ganga maaliif garaachaan dhumaa jechuudha. Abiyyi Ahmad dhuga isa dhoosuuf hin deemnu. Kijjiba kana kan yoo nu amma isir qabanne waliin kijjibne rabbiin nu gaafata daa'im keennatti itti gaafatama. Kanaafuu qiyaamaa biltsiginnaan uummata Itoophiyaa buusuu jirtu uummata Tigraay buusuu jirtu kan fakkaataa itti fufaa jechuudha. Mootummaa haaraa hundeessitii miti. Mootummaan haaraan hundaa munni hattuu kun agan caala biyyi gooluuf deemedha tooppikii kallee haa cumne. Wamaraafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni dhaabbatee namooti akka guddaa dalagan itti gaafatamummaa akka fudhatan Itoophiyaa keessatti nagaan akka bu'u waamicha gochaa jiran daayireektar yookiin chiifiin ammaa kuni gara ajandaa keenya xumuraatti dabarraa. Ajandaan keenya xumuraas kanuma kaaba Itoophiyaati. Kaaba Itoophiyaa keessatti waraana deemaa jiruun ijoolleen Oromoo akka irra deddeebiin himaa turre gatii guguddaa kaffalaa jiranii sana keessaa ka jalqaba viidiyoo milishaa Oromiyaa keessaa deeme tokko fudhanneeti walitti deebine. Ani kanan dhufee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yoorraayyuu kanan dhufe Oromiyaa milishaa Oromiyaati. Aayirootti dhufne akkaataa kamiin akka dhufne dhaqxanii ji'a 3 leenjii galtanii leenjitaniitiyyuu meeshaa hidhattanii galtuu nuun jedheetu kan inni nu fidee dhufe. Ala dhufnee bulbulaa geenye jennu garuu bifti isaa jijjiirratee achi as gara Affaaritti nu ergan. Gara Affaariin eega dhufne booddee dhaqnee meeshaa fudhannee gara sanatti waraana galle.
waraanni jalqabee sana booddee sa'aatii galgala sa'aatii tokko kaasnee hanga sa'aatii lamaatti eega waraana jalqabne booda sana booddee dhiisnee nuyitu waraanaaf hin dhufne waan ta'eedhaaf hin barbaannu jennee achi deebine gara Oromiyaatti faana keenya. Sana booddee makiinaa nuu fidanii gara Awwaash Bishoollaatti deebine Awwaash Bishoollaadhaa immoo Oromiyaa dhumti namoota ergee sana booddee humnaan eessatti deebitee galta garamitti deebitee galuudhaaf biyyaa sarbamtu nuun jedhee aangoo isaatiin fedhii keenya tuun taane humnaan nu qabee gara kanatti acheessu nu deebisee nu fuudhee dhufe. Sana booddee akka galleen achii baaneen immoo ammas immoo nuyitu milishaa Oromiyaati malee waraana keessa galuu hin dandeenyu jennaan dhaqxanii itti dabalamtu eessatti galte jedhee dullaadhaan gara kanatti acheessu nu fide gara waraanaatti dabalamne. Kaffaltiin nu godhame hin jiru nuyitu maatii keenya baatii rakkataadhaa dhiisnee dhufne achi deebineetu galla gara maatii keenyaatti jennaan eessa dhaqxa biyya sarbame dhiiste jedhee gara sanatti achi nu deebise. Amma kana an booda kanaan gaafa guyyaa afurii booda kanarraan kan rukutame tun fiigee baqachaa jiru booda kanarraan rukutame naayidhaan jiree namni garagalee illee naayidhee hin jiru akka kanatti qabadhee tan fiigee ammas nan kufee eegan kufee booddee achi ka'ee tan fiigee tan namni illee garagalee nan ilaalle isa du'e illee namni garagalee hin ilaalle achitti dhiisanii deeman anis eegan kufee kana booddee eegan kufee namni nan qabu jedhee tan tiradhee tan mucaa durbaati kan na fuutee baatee gara mana kimiitti na fide. Mana kimiitti na geessanii ka'anii mana jalatti na gatanii reezaan tokko kan mucaa Iluu Abbaaboor naa wajjiniin na bukkee ciisee jira. Mana kimiitti si geessinee kan biraasii yaalchisne eeganaan jedhanii makiinaa na buusanii booddee makiinaa jaraa na fuudhanii na buusanii sanallee makiinaan sun waashaa gale. Makiinaa kanarra warri makiinaa kana wajjiniin yaabbannee dhufne makiinaa keessaa bu'anii anaaf dubara lama duwwaatu iddoo sanarratti hafne dubarri sun anaa wajjiniin achi keessaa baate sana booda makiinaan sun waashaa bu'ee akka nu du'a lammataa duunullee du'a lammataa du'uudhaaf waashaa makiinaa sana waashaa galchee shufeeriin jira nuyitu gara sanatti deebinee jarrumti kan keessanii immoo tigiroon jarrumti sila tigireedha jennee diina keenya jennee baqannee deemaa jiru sun na qabanii gara olla fidanii gara mandiraatti olla fidanii qoricha naa kennanii kanneen sila qorichan argan qoricha illee liqimsee wantan keessaa wanti natti dhaga'amee jiru tokko inni sila nuti diina keenya jen isa jarri illee reezaa jarri gatanii deeman illee reezaa illee na bukkeetti awwaalamaa ture ija kootiin hin argine. Madaan koo yeroo yerootti naa miiccamaa jira madaan koo yeroo yerootti naa intinaa jechaa jira waan ta'eef galata waaqayyoon waan tokko waan hin ta'in qabu hin duune akka waan tokko illee booddeetti illee du'eera jedhee illee akka yaadofne nagaan qabaanii jedhee tammaatii kuuf nagaadhama. Haasaan isaanis afaan Oromoo waan ta'eef waan ijoollee kanaa waan baay'ee irraa haasofnu hin qabnu. Namni kun milishaadha godina Iluu Abbaaboor aanaa Yaayyoo keessaa gara waraanaatti ergamee milishaa ganda keessaa meeshaa fudhachuu deemtan jedhanii gara gidgula leenjii waraanaa Bulbulaa geessanii Bulbulaarraa gara Affaar deemanii Affaaritti lolanii ofirra deebi'uu qabna jennaan gara Awaash Bishoollaa dhufee Bishoollaarraa immoo akkamitti biyyi weeraramtee as teessu jedhanii deebisanii achitti immoo rukutamee humnoota kana harka bu'ee amma Tigraay keessatti akkanatti jira isa fakkaatan hedduudha jechuudha milishaa mucaan kun. Yaa cubbuu ijoollee Oromoo dhaqqabdee baay'ee gara nu yaati yoo argine callimnee dabrumannu tulfaat malee waan kana ajenda goone guddoo raasaa turre waraanni kun jalqabe mootummaan Abiyyi Ahmad Maqalee baqatee ba'ee Itoophiyaa duultan Itoophiyaan badde arroo jedhe ganda kee deeme yoo inni uummata sossobu jalqab dhuga jirtetti waraanni kun Oromoo ni laallatu waraarristii waraan sirni tortoraa cubbuu uummata Oromoo irratti hojjechuu jirtisuuf godhamu waan taateef in hirmaatina jenne turre milishoota achi jiran illeen duralleen ulum mootummaa kanaati taatus adootti nimin milishaa dabalatee jechuudha namoota hedduun warra akkana gara na nyaatu. Qubin qabanii miskiina faaniitu machi geessanii ilmaan Oromoo akka waraanaaf saaxilanii jechuudha waraan mo'achuu hin dandeenyetti Abiyyi Ahmad barcuma ofiitti uffachuuf murnooti finxaalayii Amaaraa immoo kabaj Minilikii fi Haile Sillaasee fa mootummoota isaanii sun deebisuuf uummata biyyattii gaaga'uu jiranii ilmaan Oromoo kan kee jiran viidiyoo dabalataan illee qabna biraam sa'aatii qabnu waliin. Itti fufi. Maqaan kiyya Asir Laqaa Ibsaa Saaniyyoo Umar Injama. Alata aanaa Daaroo Labuu Godina Harargee Lixaa aanaa Machaaraa Araddaa Jilboodhaan jama. Kan itti qabame guyyaa sanii guyyaa 19tiin qabame mana waraanaa keessatti galee 25ffaa Kifle Xooriidhaan keessaan hojjedha. Warra keenyaan haadha abbaa kiyyaan warri TV ilaaltan reediyoos dhaggeeffattan alaagaan qaba lubbuun na keessa ni jirti hin duune nin jira lubbuudhaani booyyee murri jira booyyamni qabamneerra Maqaleedhaan jira
gaafa rabbiin jee gan nudii saniis abdii ni qabna gaaf tokko gan lakkifamnaa gaafa gan lakkifamnoo silkii isiniif hin dawwalaa miilachirraa kan kaasne namni gamanaan deebi'a gamasiin deebi'a naannoo teessaniif hin dandeessanii achirraas immoo waraana biyyaatiin ta'an akkasiin ta'an kun akka isin gurra isin iyyaane maaliif ayyoon fedhe nama haduu ol hadu'ee ol jiru gadiin jira jiru maaliif haan fedhu maaliif ana jiisoo fedhe mootummaanis hin baasu isin waa takka wanni isin ta'uun jiru waan naaf hin ta'in isiniif hin ta'u har'aas baruus waan san ta'eef dhaamsiniin isinii dhaamu waan ibsaan irra duune nin jira hajiru gat hadu'ee oliin jiraadha jireenya akkasii keessa waan hin jiruuf jecha waan gootan hin qabdan achi taa'aa dalagaa bireedduun kan ni beeytan kaala akka kiyyaas santuu asin nagadi deebisee lubbuun nabaate lubbuun ba'uun tunu waan takka carraa tokko jechuudhaaf yeroo kaniin har'aan dhaamsa kana isiniif dabarsuudhaaf yaalii kaniin godhee jira. Akka miilachirraa kan kaasne namni gamanaan deebi'a gamasiin deebi'a naannoo teessaniif saniifuu niin jira lubbuudhaan naajaa warra kiyyaan ta'etuun qabaa galatooma. Kun immoo miseensa waraanaati Harargee aanaa Daaroo Labuurraa garas deeme jiruun nuti keessa jirru du'aa ol jireenyaa gadi dargaggoonni Oromiyaa waraana kanaaf jecha miilan kaasinaa jedhee ummati jajaa godhu waan kana madaalli kamuun kenninu nuyi dhaggeeffadhaa waan ijoollee tanaa waa irraa dubbattoo jiraachuu yaa viidiyoon nu dhaqqabdu nu am saampilii keessa argina fakkeenyaaf filoo abbaa booraa Harargeen keessa argin malee viidiyoo kumaatamat guyyaan haqabaman hacarra argatan viidiyoo nu bira erguu jiru viidiyoo isaan nu bira ergan kan cobsi laaftuu dhiyeessuu dandeenye saampil maal jedhan gorsi ha gorsi kan kedidi maal jedhan makaraa nuun gorsitee jedhan warra kan cofya gorsi nu agbeen nag dandeenyu ag siyaasa warra kana tuban yoo biyyiti sila dhugumaan biyyiti Itoophiyaa dhamtu weeraramti yoo diinii ala dhufe Itoophiyaa miidh yoo fedhiin uummata keenya fedhiin isaaf keenya tuqamti taat nu waraan kan irratti wanni dhoorruuf hin jirtuuf iyyuu duuluu dandeenya waraan kaayoo hin qabne waraan gatii hin qabne jennaani baandaa maanii edee olola oofuu jalqabanii dhuga taate baatu walumaan daawwanna waraani kun ammallee kan qab borillee kan qab prediction waraani kun akkuma jalqabeen wanni keenya kennee miti prediction nu goonsu maal tanqati oofti ta'uu jirti ammallee taati viidiyoo taanu ka dabarru Zannabuu Firrisaan jedhama waraana 12ffaarraa 12ኛ ክፍለ ጦር ነው kan inni itti qabame Walloo keessa Qobboo iddoo jedhamudha guyyaan qabame gaafa guyyaa 16dha kan mucaa mattuudha Oromiyaa kililidha kan hin dhufe aanaa Algeessaachi ganda Gudayyaa haadha koo Warqituu Kumsaa obboleessa koo Gabayyoo Firrisaa akkasumas obboleeyyan koo afaan hundaaf nagaan jira nanillee nagaan jira akkasinitti dhagaamne an nagaadha guyyaa gaafa Waaqayyo jedhamoo nan dhufa amma wal arginutti waan tokko induutee jettaniin yaadinaan yaadda'inaa haalli keessa jirru baay'ee ulfaataadha baay'ee cimaadha kan keessa jirru guyyaa amma Waaqayyo nu baasutti rakkinan qabu hin dabarsinaan kanaan dura iddoo Amaaraan biyyaalii Qobboo yeroo turre baanee maatii keenya biroo galuufillee mokkorree turre mindaa keenya akka furanneen ingalla maatii keenya tanaan ajjeefamuu namni badee galu minaamin jedhamaa ture erga akkas jedhamee utuu badee kan deemu akaraatti utuu ajjeefamaa jiru nuyi itti dhiisnee utuu waraana kana gaafa waraanni kun kan waraana kana galleerra yoo nuyi deemne biyyaalii Amaaraan nu ajjeesa yoo afnee waraanni baay'ee humnaa ol nu ta'eera amaraari gaariin hin jiru kanaafiyyuu Amaaraa lijooliin yeroo nu gati utuu nu deemnee maatii keenyaaf utuu galuu yoo nu qaban nu ajjeesu waan ta'eef jennee utuu teenyu balaa kanarra baay'ee balaa daggaa cimaarra buuneerra rakkinni guddaan Amaaraa lijoolii biras jira rakkina kan keenya duwwaa miti kan isaanii ofii isaanii daarii isaaniirra jiru nu daarii namaaf jenneetu asitti maatii keenya irraa akkan galleen asitti nu ittisanii nu qabanii miidhaa guddaa nurraan ga'anii kanaaf kanaan booda namni gowwoomu tokkoyyuu hin jiru akka ijoollee Oromootti ijoollee obboleettiyyeen kollee kan hin gorsu wanti isaaniif fakkeenyummaa ta'e isaaniif himu kanaan booda firri hin jiru firri tokkoyyuu hin jiru fira wanti jettee dubbistu namni tokko hin jiru namni hundumtuu karaatti nama qabatee kan nama miidhu duwwaadha.
Mucayyoon tun immoo Mattuurraa ka waraana Itoophiyaa keessa waraana kanarratti hirmaatte dhalattuu Algeessaachiiti. Godina Iluu Abbaa Booraati. Bakki ishiin irraa booji'amte Qobboo jedhan naannoo Amaaraa keessa. Akka ishiin himtutti lafa sana keessatti Oromoon fira tokkollee akka hin qabne. Gaafa waraana kana keessa jirru fuulduraan humnoota Tigraay waraanu gaafa ofirra deebinu dhiibbaan jiraatee rakkoon hooggansaa jireetti. Rakkoon amaraarii jireetti. Afaanuma ishiin fayyadamte kanan fayyadama. Sanaaf duubaan humni Amaaraa nu waraana fuulduraan humnoota Tigraay nu waraana. Haala akkasaa maaliif humnoonni Amaaraa lafsan keessatti lafti kan isaaniiti. Diimbarii Amaaraa tiksuuf deemte ati. Kanaaf abbaa kumattuun qabdu. Tanaaf jechuun ragaan akkana kun gad ba'ee dubbatamuun ragaan akkana kun dhagaamuuni warri carraan kun hin mudate warra achi deeme kaan du'anii kaan TV Tigraay irratti agartuu jenne dubbanne turre. Hedduu isaanii ammallee arguuf jirtan. Haa qabamtanii lubbuun haftan yaa maatii teessanoo jiraattan maatii namirra dhalate ilmi nama cuftinuu nam dhibaa maatii teessanoo jiraattan oliin sunuma. Warri ammoo ammallee Itoophiyaatti sitanii deemtan kanarra barachuu dandeettan jenne yaadna. Yoo Itoophiyaatti sita deemte atiin waraan keessatti waraan jechuun tapha kubbaa miilaati yookaan geemii lubbuu gaafatu. Tapha keessatti yeroo tokko mo'atamte miidhamte duuba deebi'uu waan jiraati. Yoo duuba deebiftu humniti wayii dabalamte si gargaarte si waliin loltu moo ma duuba deebitanii duuba si dha'uun duraammoo si waraanu jechuun ilmaan nama akka qoraanii saawundishi godhanii ilmaan Oromoo bobeessanii itti fayyadamuu jiranii jechuudha. Biltsiginnaani barcuma ofiitiif isaan fixuu jirti. Gareen Amaaraa ristuufiitiif diinummaa jaarraa hedduuf abbootiin isa Oromoo irra qabduuf isaan fixuu jirti. Waraana akkana kana hiikkan qabu hin deeminaan dhuminaa jechaa isaanii jecha turre cufaafuu wanni daawwachuu jiru waan kan fakkaata. Viidiyoon gariin garas nyaatti. Viidiyoo dhumaa daawwannee timmeef goolamna guyyaa. An naannoo dhaloonni koo Oromiyaadha. Oromiyaa godina Buunoo Beddellee. Aanaa Beddellee ganda duwwaa tokkooti. Akkasumas maatii koo kan taatan aanaa Beddellee kan jirtan hundaaf handuun lubbuudhaan jira. Kanaaf iyyuu uumaa tokko yaaduun qabdanu lubbuudhaan jira kan na bukkeedhaa baay'ee du'anis jiru. Milishoonni naannoo Amaaraa kan ta'an baay'ee baqataa turan jechuudha. Lolichi waan cimaa tureef deebi'ee immoo lolli warri hidhattoonni warri Tigraay baay'inaan gaafa mo'atan hidhataan naannoo Amaaraa kan humni addaa kan jiras hundumti jiraayyuu gara boodaatti baqataa turan jechuudha. Kunis nama Lubbaa Boor Beddelleeti akka inni jedhutti waraana kana keessatti humnoonni Amaaraa milishaan Amaaraa hin baqataadha ofirra deebi'aadha. Ijoollee Kibbaatii fi ijoollee Oromooti kan waraana kana fuuldura deemee lolaa jiru jechuudha. Akka muca'oon kaafte immoo rakkoon hooggansaa jira waraana kana keessa. Kabiraa immoo humnoonni Amaaraa kun waraana lafa isaaniitiif loluuf diina akkamitti taatee itti gaafatummaan hin jiru fakkeenyaaf bulchiinsa Abiyyi Ahmad keessa humnoonni Amaaraa wataadara Itoophiyaa yoo waraanan kan lafa isaaniitiif lolu at least jechuun yoo kooziin kun koozii Amaaraa ta'e si waliin dhaabatuu qaba akka diinatti si lakkaa'uu qabu. Kanaaf akka shankooraatti sitti fayyadamu jechuudha. Yoo waraantee mo'atte isaantu harka dha'ee geeraree akka mo'atanitti televezyiinii irratti gadi ba'ee dubbata. Gaafa mo'atamtu immoo sira shan jechuudha. Ana waan kana armaan dura dubbadde ture nami dhaaduu baay'atu. Baqallaga sun baay'ata. Fokkaariin ati agartu kun cufti Mangistuu Hayilamaariyaam nama gisa dhaadatiin jira addunyaa gubbaatti. Daminnaarraa caalleen dirraashinnaa xafaalleen agaruutaan hin baxabbixaalleen gadal hin kattaachuwaalleen jedhe qawween jalqaba baatee Tigreen Maqalee Finfinnee dhiyaannaan wanni seen Zimbaabuwee seen. Murni Abiyyi Ahmad kun gaaf lola gaaf daboo gaaf wayyaanee nam fixxe sagalee murna Abiyyi Ahmad kan eenyu dhageetti nam takka qabsoo Oromoo keessatti hirmaate. Amma qabsoon obbaatee naani warri bita qabsoo Oromoo keessatti hirmaate Baqqalee Garbaa fa'a agamma manidhaa jiru. Gannadduuf yeroo sagalee dhame. Daganee xaafaa fa'a bitta agamma manidhaa keessa rakkachuu jiru bitta. Hammaan tan gadi ba'ee rakkanne gaargallee uummata kee waliin qabsoofne wayyaanee aaneedhu maal jedhan daafanaan lola keessatti hin du'u galee oduun du'aa jedhan. Warri finxaalayyiin Amaaraa kun cufti hedduun isii daafantoota ilmaan Oromoo bobeessuu jirti carraan ilmaan Oromoo kee jiran kan fakkaataa hin Abrahaam. Wamaraafu mootummaan naannoo Amaaraa har'a hundaa'ellee waraanni akka itti fufu lafa Amaaraa bilisa baasuudhaaf akka loluuf malanii pireezidaantii haaraan dubbatee jira waraanni itti fufaa ijoolleen Oromoo warri Kibbaa
kana beekaatuma itti seenaa warri loluu feetan jenna. Ayya saatiin kee yaa'u dhumatte odeessaaleen kan ka guyyaadhaa kanaaf jaalli kiyya Abiraan Birruu waliin taane sani qopheessin kan fakkaatu ture waan nu daawwattaniif galata qabdu irreechi horaa Finfinnee akkasumas horaa Harsaadii kabar 2021 namooti miiliyoona kudhanii shanii ag 20 dhiyaatan irratti hirmaatan jedhamuun eeggamu jalqabuu fi yookaan ayyaaneffatamuu fi guyyoota lam qofatti hafe ayyaanii horaa Finfinnee guyyaa Sanbata ayyaanii horaa Harsaadii amma guyyaa Dilbata kabajamuuf jira. Oromoon kutaalee akka kee jirtan akka kaate ayyaan kan kabajuuf qophaa'u jirtan ayyaan gaarii saniin jenna. Weeddisaa sirbaa aadaa Oromoo calaqqisaa hara barbaaddaniin kabajatanii akka nagaan galtan armumaa abdii qabni santimna waan nu daawwattaniif galata qabdu anguyyoo waariyoo jaalli kiyya Abiraan Birruuti jiraadha.